xalayaa akeekkachiisaa madaa abdiillee nurra raawwate keessaa mee viidiyoo kanaa daawwadhu. Namni viidiyoon xiyyaatuun bira geessee homtu tokko narraan hir'atu jedhee. Ankophee dhabee ijaa kan kaayuu safaashina miila dhabee galee namaatu baasaa manaa. Kan nama deessee fi kan nama deesse waliin dhiichisee sirbee waliin michoome maaliin adda laatam? Dhugaatti keessattuu ummata Harargee ummata Oromoo guutuu dhiifama gaafachuu qabdi. Madaa kaleessaa keessa tuttuqanii walitti kaasuun dogongora. Gaazixeessituu Masarat Dhaabaa Biraannaa Gahaa ummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabdi. Hin daganne madaa Harargeen eega gaafasaniitii hin qabsanne dhuhateenya nu dhahan jabaa keenya miidhan hayyuu nuti qabnu namoota akka Sheekh Jamaal Aliyyii Abdullaa faa hidhamee hidhaa keessatti gochaan qalbii nama suukanneessu meeqa irratti raawwatame. Godaannisa kaleessaatu nu keessa jira. Namoota kaleessa miila itti dhabe kan jiruu isaa itti dhabe kan rasaasni qaama keessa taa'ee bahuu didee hanga ammaa siree hospitaalaa gubbaa aadaa yeroo xiqqoo itti wayyaa'e ammoo wiilchariidhaan dalagachaa jiru obboleessa keenya Obsaa Mahammad osoo arginu abadan waan akkanaa hin fudhannu. Gaazixeessituu duratti hojii tolooltummaan beeknuutu har'a abdiillee kaleessa ummata keenya meeqa lubbuu isaanii baaseem kan qaama irruu taasiseen fidee isiniif dhiyeessanuun jettem. Subhaanallah. YouTube irratti qarshii argachuudhaaf madaa keenya yoo qoreen nu dirtan malee argachuu hin dandeessanii. Nuti lubbuu hedduu dhabne Harargee keessatti namni maatii isaa hin dhabin hin jiru. Anis godaannisa hamaan qaba. Maatii keenya qabanii godaannisa seenaan irratti dhiisanii jiran. Amma gaazixeessituun dhiifama saba kana gaafachuu qabdi. Addatti ammoo Oromoo Harargee gaafachuu qabdi. Imimmaan keenya kaleessaa nurraan qoorre nuti miidhaan kaleessaa lafee fi dhiiga keenya keessaa hin baane ciniinamneeti akka hin taane facaaneeti bittinnooyne alaa fi manallee dhabne saamamneeti qabeenya qabnutti dhabne copha dhiiga achitti dhangalahee rabbiin hin dhiisu nutiis hin dhiifnu dheengadduma gochaasanii lubbuu qaalii meeqa nyaatamne har'aammoo duruu ni daganne seetanii nama gocha san nurratti raawwate fiddanii nurratti haasoysiiftanii kootaa daawwaddaa inumaa nuun jettanii gaaffiisi gaafadhame yaa Masii ati Oromoo miti miidhaan kaleessaa san akkamitti sin mararre moosa ijaani nagarre miira kaleessaa san raahaa fi qananiitu si dagachiise ati dagattuus nuti madaan kaleessaa nu fayyuu diddee dhiigaa jirti waan ta'eef jecha hin dagannu barsanuu miidiyaa keessan jala kan jiru numa warra kaleessa qaamaa fi qalbiidhaan xiinsammuun keenya miidhamaa ture har'ammoo dhufte nama nu miidhaa ture nurratti haasoysiifte. Namni hordoftoota miidiyaa isaa kabajuun abshaalummaadha. Akka nama miidiyaa tokkootti osoo dubbannellee gochaan keessan qaanessaadha. Masarat Dhaabaa dhiifama saba kana gaafachuu qabda. Keessattuu ummata Harargee dhiifama gaafachuu qabda. Biddeenni YouTube irratti abdiillee dhiyeessitanii nyaattan summii isinitti ta'uun isin miidhuu malee bu'aa isiniif hin qabu. Masarat ati kaleessa gargaarsa tolooltummaa maatii artistiin Oogoo Banaatiif goote hin daganneem. Gargaarsa ati kaleessa artistii Zariuu Wadaajuutiif gootees hin daganneem. Waan ati gooteef galatoomi jennee turreem. Garuu godaannisa keenya kaleessaa kana akka nutti kaaftee madaa kana keessa qoreen nu waraantuu fi mitim. Godaannisa san hin dagannu. Ati yoo dagatte nuti irraanfachuu hin dandeenyu. Ganaas hin dagannu. Dhaloota dhufuutu yaadachuuf jiraata. Miiraan deemnee sin abaarru garuu dhiifama akka gaafattu si gaafanna. Oromoon kaleessa buqqaati sun dhiiga keetii miti. Kaampiin ammarree isaa osoo afaan qabaattee har'a waan meeqa dubbatti. Lafti cinaaksanii fi baabbilee har'a osoo afaan qabaattee waan meeqa dubbatti. Kan sibiilaan mormi isaadhaa irraa kutame hedduudha. Kan rasaasaan surriin isaa facee hedduudha. Kan osoo tumanii galaafatan hedduudha. Kan mana hidhaa keessatti beelaaf dheebuun galaafatan lakkoofsan qabu. Kan bakka takka walitti qabanii rasaasarra yaasanii fixan hedduudha. Nama nyaatee garaa hin qabne kan jiruun jijjiira je'ee naannoo san deeme hedduutu qalbii isaa dhabeechii gale. Hangaarraa uummanni keenya gaafa san buqee jiruun isaatu tartiibatti hin deebine. Masarat nuti kaleessa miidhamnee akkas ta'uun sun sin mararre
YouTube irra namni affeertu abdiillee malee ni dhabame. Warri Habashaa namoota milkaa'an saba kanaaf haa ta'u saba biraas haa ta'u nama waan saba fayyadu dubbatu dhiyeessan. YouTuberoonni keenya Habashaa irraa maaliif hin baranne laatam? Saba kamuu haa ta'u namuma fedhe kan milkaa'ee jiru fidanii ummataaf dhiyeessan. Isin ammoo abdiillee irraa maal baradhaa jettanii nuuf dhiyeessuuf deemtan. Akkaataa itti nama galaafatammoo jibba namummaa moo jibba oromummaa moo jibba sanyummaa moo qoqqoodaa sabaa moo hin jiru wanni irraa baratan yoo kana ta'e malee nama tokko waan dhiyeessituuf qabdam nama walitti dhiyaatteenii wal barteenuu hin dandeessitu nama imeejii YouTube keetiillee balleessu kan fokkisu dhiyeessuun kun ummataa fi akkasuma hawaasa kanaa wajjin maanoo tuquudha maanoo ergatuu xee daftee dhiifama gaafachuudhaan hin daganne madaa kan nama deessee fi kan nama deesse waliin michoome tarii maaliin adda